Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojiilee namoomaatti xiyyeeffachuun hojjechaa jiru keessaa tokko gabaa sanbataa fi dilbataa babal'isuun lammiileen oomisha qulqulluu gatii madaalawaan akka argatan taasisuudha. Hojiilee gama kanaan hojjetameen magaalattiitti gabaa sanbataa fi dilbataa iddoowwan 193 ture hojii qindoominaa hojjetameen gara 219tti guddachuun oomishtoonnii fi fayyadamtoonni kallattiin akka wal argan taasifamu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee yaa'ii mana maree magaalattii lammaffaa bara hojii shanaffaa irratti gabaasa raayii hojii baatiiwwan 6 darbanii dhiyeessaniin himuun isaanii ni yadatama. አምራችና ሸማች በቀጥታ ግብይት የሚፈጽምባቸው የቅዳሜና እሁድ ገበያ Oomishtoonni fi shamattoonni kallattiin walirraa akka bitaniif gabaan sanbataa fi dilbataa magaalaa Finfinnee keessa bakkeewwan 193 ture gara 219tti ol guddisuun danda'ameera. AMN Plus sagaleen dhalootaa dhiheessiin gabaa sanbataa fi dilbataa maal fakkaata jechuun kutaa magaalaa Gullallee aanaa 4 fi 7tti milluu taasiseen lammiileen oomisha qulqulluu gatii madaalawaan argachaa jiraachuu hubateera. Gabaan suuqiitiin addabaabaayii irraa adda qaba. Suuqirratti birri 60 jedhanii amma asitti 35 gurguramaa jira. ባየ ጋሪዳ ውድና ቅዳሜ ላይ ባለው ገበያ በጣም የተሻሻለ ለውጥና ገባ ሰንበታ ፊ ድልበታ ወልቀበቴ ዋን ጋሪቱኑፍ ዲሃቻ ጅራ ዋን በርባኑ ዲሄኘቲ ገቲ መዳላዋን ቢታ ጅራ ኬሰቱ ኩዱራ ፊ ሙድራን አሲብን ሄዱ ጋሪዳ ገልቴዋን ኢንዱስትሪ ከነካ መኮሮኒ ፓስታ ፊ ከኒም ብሩስን ያርገና ቅዳሜና እሁድ ያለው ገበያ በጣም አሪፍ ነው። Gabaan sanbataa fi dilbataa hedduu gaariidha. Akkuma mul'atu oomisha qulqulluutu dhiyaachaa jira. Gatiin isaatis galii keenyaa waliin wal madaala. Torbaaniin asumaa bitanna. Isa suuqatti gurguramuun garaagarummaa guddaa qaba. Akkuma kanaan itti fufuu qaba. Daldaltoonnis tilmaama gatii baheen oomisha gahaa fi qulqulluu gatii madaalawaan lammiileetti gurguruun ofiifis fayyadamoo ta'aa jiraachuu dubbatu. እኛ ዋጋው የክፍለ ከተማ የሚያወጣው ገጽ አለ gatiin wal qabatee gatii kutaan magaalaa gadi buusuun gurgurra oomishas kallattiin ooyiruu qonnaan bulaa irraa finna waan bubbulee fi yeroon irra darbe hin gurgurru nuti ofiifis fayyadamnee lammii keenya fayyaduuf hojjanna ጥራታቸውን የጠበቁ ምርቶች ነው የምናቀርበው oomisha qulqullinni isaanii eegame dhiyeessina gatiis madaalawaan gurgurra iddoo kana mootummaatu bilisanuuf kenne baasii hin qabnu jechuudha kanaaf nus fayyadamoo taanee hawaasa keenya fayyaduuf hojjenna malee waliin nahinsa gabaa kamuu hin taasisnu ani gama kanaan hedduu fayyadameera. Obbo Biraanuu Yidinkaachoo kutaa magaalaa Gullallee aanaa 7tti itti gaafatamaa waajjira daldalaati. Aanichatti gabaa sanbataa fi dilbataa babal'isuun lammiileen dhiheenyatti gatii madaalawaan oomisha qonnaa fi industirii akka argataniif hojii hojjetamaa jiruun bu'aa gaariin argamaa jiraachuu himaniiru. 6 የእሁድ ገበያ መዳረሻዎችን በመክፈት akka aanaa 7tti gabaa sanbataa fi dilbataa 6 banuudhaan hawaasni dhiheenyatti oomisha qonnaa fi industirii akka argatan taasisaa jira. Lammiileen qaala'insa jireenyaatiif osoo hin saaxilamin gatii madaalawaadhaan bitachaa jiraachuus sirna deeggarsaa fi hordoffii taasisnuun hubannee jirra. Kuni cimeetti itti fufa. Obbo Waggaarii Birraatuu kutaa magaalaa Gullallee aanaa 4tti ogeessa to'annoo fi hordoffii gabaa yommuu ta'an isaanis dhiyeessiin walqabatee hanqinni akka hin uumamneef sirna deeggarsaa fi hordoffii walirraa hin cinne taasisaa jiraachuu himaniiru. Dhiyeessiidhaan walqabatee rakkooleen adda addaa akka hin uumamnee fi raawwataan sadarkaa hundatti guyyaa guutuu nama lamatu ramadamee jira. Gara kutaa magaalaatiinis ramadamanii asitti dhufanii hojjetanii jechaadha. Kanneen fireeshii hin taane kun immoo akka isaan maqan illee goonaa jechaadha. Yeroo baay'ee immoo tarkaanfiin fudhatamu gara kanaatiin rakkoolee warri uuman yoo jiraatan warreen kana keessa marsaa 3 marsaa 4 to'annaan hordoffii irratti fudhamee jechaadha. Akeekkachiisi kennamee fi gabayaa kana irratti akka isaan hin dhiyaanne gochuudhaan diniin itti kennamee guyyaa 3 guyyaa 4 torban 3 4 walitti aansanii akka isaan hin dhiyaanne goonaa jechaadha.